waldhabdee fi garaagarummaa yaadaa ajajoota ABO gidduutti uumamee waliigaltee dhabsiisaa ture mariidhaan furachuudhaan wal hubannoo gahaa ta'e irra gahuu isaanii ajajoonni ABO sadii ifoomsan. Ajajaa olaanaan ABO fi ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Marroo Dirribaa, ittaanaan ajajaa olaanaa ABO fi ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Gammachuu Abbooyyee, akkasumas miseensi koree hojii raawwachiiftuu ABO fi ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa Sanyii Nagaasaa ibsa adoolessa 3 bara 2023 karaa teelegiraamii arraata biyyaalessaa Oromiyaatiin kennaniin guyyoota 5 walitti aansuun marii taasisuu isaanii eega himanii booda waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa hunda keessa jiru kaayyoo fi akeeka wal fakkaataaf wareegama barbaachisu hunda kaffalaa jiraachuu eeranii gara fuula duraattis akkuma jalqabametti rakkoo xiqqoo fi garaagarummaa yaadaa jiran mariin furataa imala qabsoo bilisummaaf taasifamu milkeessuuf wal hubannoo ga'aa ta'e irra gahuu isaanii mirkaneessan. Siyaasa keessattis ta'ee namoota dhuunfaa kamuu gidduutti garaagarummaan yaadaa kan eegamu akka ta'e kan ibsan ajajoonni ABO kunneen waldhabdee gidduu isaaniitti hubatamaa ture osoo hin furin hanga diinni ajandaa godhatutti turuu isaaniitiin uummata Oromoo hunda of kaltii gaafataniiru. Karaa sareen hulluuxxeen waraabessi seena akkuma jedhamu sana kanaan booddee diina qabsoo Oromoo gufachiisuuf halkanii fi guyyaa hojjetuuf qaawwa bannee ajandaa hin uumnus jedhan. Abiy Ahmed qaawwa uumame jedhamu kanatti dhimma bahuun mootummaan waraana bilisummaa Oromoo waliin marii taasisuuf yeroo garaagaraatti yaallullee sababa ajaja tokko jala hin jirree fi waliigaltee hin qabneef qaama waliin mari'annu dhabne jechuun paarlaamaa irratti ajajoonni ABO ibsa kennan kunneen rakkoo fi garaagarummaa yaadaa jiru akkuma sagantaa dhaaba keenyaatti ilaa fi ilaameen dhaaba keenya keessatti furanna eega jedhanii booda diinnis ta'ee warreen fira waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii waraana bilisummaa Oromoo qoqqooduuf hojjetan gochaa isaaniirraa akka dhaabbatan hubachiisan. Dhumarrattis waraanni sababa kanaan jaarmiyaa jalaa bahee bakka adda addaatti faca'ee jiru guyyaa ibsi kun kenname irraa kaasee jaarmiyaa dhiyoosaa jiru jalatti akka deebi'uu gaafataniiru. Kaffaltiin mindaa yeroo isaa eeggatee raawwatamuu dhabuu isaatiin rakkoo guddaaf saaxilamuu isaanii hojjettoonni warshaa sukkaaraa Fincaa'aa beeksisan. Addis Standard yaadawwan hojjettoota warshichaa waabeffachuun adoolessa 4 bara 2023 akka gabaasetti hojjettoonni warshichaa 10,000 ta'anii fi jireenya isaanii galii warshaa kanarraa argatanitti hirkatu sababa mindaan yeroodhaan hin kaffalamneef rakkoo hamaa keessatti kufanii jiru. Hojjettoota kanneen keessaa 2,000 hojjettoota dhaabbiidhaan mindeeffaman ta'uu kan eeruu gabaasichi isaanis mindaa isaanii erga fudhatanii baatiin 2 darbuu ibsee hojjettoonni kontiraataa fi guyyaas kaffaltii dhabanii maatii isaanii waliin rakkoo guddaa keessatti kufanii akka argaman ifoomse. Wantoota bu'uura jireenyaaf barbaachisan nyaataa fi kanneen biroo bitachuu dadhabuu isaanii maddeetti kiraa manaa kaffaluu dadhabuu isaaniitiin kireessitootaan mana keessaa ari'atamuuf dirqamuu isaaniillee gabaafameera. Hojjettoonni ijoollee isaanii manneen barnootaa dhuunfaa kolleejjii fi yuunivarsiitiitti barsiifatanis sababa kaffaltiin jalaa barfateef addaan kutanii gara manaatti galaa jiraachuu Addis Standard eereera. Warshaan sukkaaraa Fincaa'aa godina Horroo Gudurruu Wallaggaa aanaa Sulula Fincaa'aa keessatti argamu kun rakkoo nageenyaa godinicha keessatti irra deddeebiin mul'achaa jiru walqabate yeroo ammaa kana hojii dhaabee jiraachuun kan ibsame yoo ta'u kunis jireenya namoota 10,000 olii rakkoo keessa galchuun gabaafameera. Furmaanni waaraan kan hin argamne taanaanis namoonni kunneen hundi yeroo gabaabaa keessatti beelaaf saaxilamuu akka hin olleetu himame. Godin Gujibaa aanaa Doola Waayyuu keessatti uummata nagaa ukkaamsanii achi buute dhabamsiisuun ammaati. Murni faashisti PP ilmaan Oromoo badii tokko malee dalaga dhuunfaa isaanii irraa qabuun achi buute dhabamsiisuu itti fufanii jiran. Gareen gada koloneel Abiyyi Ahmed dheeressuuf danta bubuutu sharafuun hojjechuu jiran torbaan darbees godin Gujibaa aanaa Doola Waayyuu keessatti haadhmaatii ijoollee 5 abba malee guddisuu jirtu badii tokko malee manaa ukkaamsanii eegi fuudhanii achi buuten isii agammaa kan baramin jira. Nami agammaa firootan isii barbaadanii dhaban kun aadde Shamshaa jedhamti yoo ta'u sabab isiin ukkaamamteef ijoollee isii nami gargaar dhabamuun rakkoo keessa kufanii jiraachuun baramee jira. Godin Arsii Lixaa aanaa Gada Basaasaa keessatti piroojeektiin bishaan magaal Asaasaa tajaajila kennuu dadhabuun barame. Jaalnaa Tolammii waan itti darqaba. Murni faashistii PP bu'aa siyaasaaf jecha piroojeektoota qulqullina hin qabne eebbisiisuun tajaajila akka laatan taasisuuf guyyaa sana oduu miidiyaa irratti hojjechuu fi suuraa waliin ka'uun alatti walitti fufinsaan tajaajila kennuu hin danda'u. Torbee darbe keessaa bakka obbo Fiqaaduu Tasammaa argamanitti kan eebbifame bishaan godina Arsii Lixaa aanaa Gada Basaasaa magaalaa Asaasaa tajaajila ga'aa
hawaasa magaalittiif kennuu dadhabuun hawaasni komee kaasaa jiraachuun baramee jira. Akka jiraattonni magaalaa Asaasaa dubbatanitti tajaajilli bishaan dhugaatii magaalittiif hojjetamaa ture maallaqni isaa caasaa bilxiginnaa fi kontiraaktarii gidduutti nyaatamaa waan tureef guyyaa eebbaa sanaa ijaarsa hin xumuramne eebbisiisuu dubbatu. Inumaayyuu guyyaa sanaa akka aangaa'onni Oromiyaa irraa dhufan hin argine jechuun ujummoo bishaan magaalittii dabarsuu kan hin xumuramin qonnaan bulaa tokkoof maallaqa kaffaluun ooyiruu isaa keessatti akka dhangala'u gochuu isaanii ibsu. Murni faashistii PP guyyaa eebbaa bishaan sirnaan hin hojjetamne taasisan kanarratti hawaasa duratti waraana bilisummaa Oromoo addeessuu fi uummatni aanichaa bilxiginnaa waliin akka jiran ibsuuf yaalanis uummanni harkatti busheessuu jiraattonni dabaluun har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Bulchiinsi magaalaa Burraayyuu heessan manneen namootaa diiguutti fufan Jaalawwii Mohaamud dabalata qabe. Murni faashistii PP maqaa magaalaa guddisnaan manneen armaan dura beekamtii seeraa kennanii fi yeroo ijaaranii waggaa 5 ol keessa jiraatan callisee ilaalaa ture maqaa seeraan alaa akkasumas misoomaaf barbaanneen yeroo osoo hin kenniniif hawaasa jalaa diiguu itti fufee jira. Haaluma kanaan kaleessa adoolessa 4 bulchiinsa magaalaa Buraayyuu bakka Aannee Diimaa jedhamu keessatti manneen namootaa hedduu diiganii jiru. Caasaan biltsiginnaa humnoota waraanaan dabaalamuun hawaasa qabeenya qabu cufa itti baasuun manneen ijaarratan jalaa diiguun meeshaalee isaanii alatti kan baasaniif yoo ta'u bakka tokko tokkotti ammoo osoo meeshaalee mana keessaa gad hin baasin irratti diigaa turan. Magaalaa Buraayyuu kana keessatti baatii bitootessaa irraa qabuun gandoota magaalattii cufa keessaa manneen hawaasaa diiguun maatii kan bakkeetti facaasan yoo ta'u sababa maatiin rakkoo da'oo jireenyaa keessa galaniif fala dhabuun namootni 2 of ajjeesuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Miseensoti raayyaa ittisa Impaayiritti lammiidhannoo guutuu waliin godin qeellam Wallaggaa aanaan filloorraa waraana bilisummaa Oromoon makaman Jaaldaandii Elemoo dabalata qaba. Dhaabbanni waraana faashistii PP dhukkuba sanyummaa fi jibbiinsa Oromummaan erga rukutamee bakka tokkotti kaayyoo tokkoof itituu dadhabuun loltoonni isaa keessaa ganaa fi meeshaalee gurguratanii badaa jiru. Miseensonni waraana biltsiginnaa sabaan Oromoo ta'an ammoo bakka jiranii carraa argataniin saba keenyatti afaan qawwee diinaa hin deebisnu jechuun wobootti makamaa jiru. Akka kanaanis kaleessa adoolessa 4 bara 2023 miseensonni raayyaa ittisa Impaayiritti 2 godina qeellam Wallaggaa aanaan filloo mooraa magaalaa Seertumiirraa qawwee turkii 2 rasaasa 400 boombii 2 fi hidhannoo 2 mooraa garboonfataa keessaa baasuun mooraa qabsoo bilisummaa Oromootti galii taasisanii jiru. Ilmaan Oromoo kunneen murna biltsiginnaaf qawwee baatanii tajaajilaa turuutti gaabbuun gocha armaan dura raawwataniif dhiifama gaafachuun simannaa woboon taasiseefittis gammaduu himan. Dhumarrattis ilmaan Oromoo meeshaa diinaa baatanii murna garboomsaa tajaajilaa jiran qawwee fi hidhannoo isaanii waliin sirnicha ganuun wobootti akka makaman dhaamsa dabarsaniifii jiru. Waldhabdee fi garaagarummaa yaadaa ajajoota ABO waboo gidduutti uumamee waliigaltee dhabsiisaa ture mariidhaan furachuudhaan wal hubannoo gahaa ta'e irra gahuu isaanii ajajoonni ABO waboo 3 ifoomsan. Ajajaa olaanaan ABO waboo fi ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Marroo Dirribaa, ittaanaan ajajaa olaanaa ABO waboo fi ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Gammachuu Abbooyyee akkasumas miseensi koree hojii raawwachiiftuu ABO waboo fi ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaa Sanyii Nagaasaa ibsa adoolessa 3 bara 2023 karaa teelegiraamii irraata biyyaalessaa Oromiyaatiin kennaniin guyyoota 5f walitti aansuun marii taasisuu isaanii eega himanii booda waraanni bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa hunda keessa jiru kaayyoo fi akeeka wal fakkaataaf wareegama barbaachisu hunda kaffalaa jiraachuu eeranii gara fuula duraattis akkuma jalqabametti rakkoo xiqqoo fi garaagarummaa yaadaa jiran mariin furataa imala qabsoo bilisummaaf taasifamu milkeessuuf wal hubannoo ga'aa ta'e gahuu isaanii mirkaneessan. Siyaasa keessattis ta'ee namoota dhuunfaa kamuu gidduutti garaagarummaan yaadaa kan eegamu akka ta'e kan ibsan ajajoonni ABO waboo kunneen waldhabdee gidduu isaaniitti hubatamaa ture osoo hin furin hanga diinni ajandaa godhatutti turuu isaaniitiin uummata Oromoo hunda of kaltii gaafataniiru. Karaa sareen hulluuxxeen waraabessi seena akkuma jedhamu sana kanaan booddee diina qabsoo Oromoo gufachiisuuf halkanii fi guyyaa hojjetuuf qaawwa bannee ajandaa hin uumnus jedhan. Abiy Ahmed qaawwa uumame jedhamu kanatti dhimma bahuun mootummaan waraana bilisummaa Oromoo waliin marii taasisuuf yeroo garaagaraatti yaallullee sababa ajaja tokko jala hin jirree fi waliigaltee hin qabneef qaama waliin mari'annu dhabne jechuun paarlaamaa irratti ajajoonni ABO waboo ibsa kennan kunneen rakkoo fi garaagarummaa yaadaa jiru akkuma sagantaa dhaaba keenyaatti ilaa fi ilaameen dhaaba keenya keessatti furanna eega jedhanii booda diinnis ta'ee warreen fira waraana bilisummaa Oromoo fakkaatanii waraana bilisummaa Oromoo
qoqqooduuf hojjetan gochaa isaaniirraa akka dhaabbatan hubachiisan. Dhumarrattis waraanni sababa kanaan jaarmiyaa jalaa bahee bakka adda addaatti faca'ee jiru guyyaa ibsi kun kennamerraa kaasee jaarmiyaa dhiyoosaa jiru jalatti akka deebi'uu gaafataniiru.